hoggonoota mana hidhaa dararatu jiranu akkamitti mootummaa Oromoo ta'uu danda'a? Oromummaa maaliin calanqise? Sabboonummaa Oromoo balfatee sirni jiru. Sabboontota Oromoo dararaa sirni jiru. Qe'ee Oromoo goolaa sirni jiru. Herreega kamiin mootummaa Oromoo ta'a? Mootummaa Oromiyaa irra jiru kanaayyuu hin filanne. Kanuma pirezidaantii Shimallis masakkamu kanaayyuu Oromoon hin filanne mootummaa Oromooti jechuu hin dandeenye. Oromoo irratti fe'ame mootummaan kun. Kanaaf tokko hin filanne lammata deeggarsan kennineefi inumaayyuu kan lolamaa jiru Oromoodha. Akka dhufeen kan inni hadheeffatee itti loluu itti ka'e jalqabas Tigraayitti otoo hin duulin dura Oromoo irratti waraana bilisummaa Oromoo humnaanan balleessa jedhee jaarsummaa turanillee akka hin deemnetti godhee warra galillee akka godhee facaasee akka itti qabee ni beekna waan sana duubatti deebinee waan baay'een dubbannu warra galan kaan summii nyaachisee kaan guyyaa adiidhaan ajjeesee hogganoota waraanaa yeroo sana nagaan bu'ee jedhanii galan. Kun hunduu maal godha? Eenyummaa Oromoo balfuudha. Qe'ee Oromootti araarri akka hin buune barbaadudha. Oromoon mootummaa hawwu akka nu hundeeffanne godhuudha. Mootummaa ofii hawwan sana irra kaa'uudha. Abjuu fi abjuu duraan warra sanarraa dhaalan sana fidanii Oromoo irratti fe'uudha. Kanaaf mootummaa Oromooti jechuu hin dandeenye.